السلام عليكم. أنا بخير. قولي لهم أنا بخير. ما عندي شيء. نسيت أتكلم كلام بشي. أنت ترجمي لهم. أنت تعرفين اللغة العربي والحبشي. قولي لهم أنا بخير. ما عندي مشكلة ولا شيء. بكلم بابا أنا بقى الوقت كلم اللي أقعد عندها. إذا جيت عندهم ورحت عندهم أقعد أنت. أنا بكلم أنت ترجمين لهم عربي. إذا وقت الباضرة عندهم حسني أنا بدق عشان ترجمين لهم. أنا أكلمك بالعربي. كان ما قد يسرع عشان ما عرفوني ورفضت خبزمتوت أنا نيجي بس كلي جرت تركم تنجر رجستور كسر تنتين كانوا كيسني فاوي يتوجع أكو مارجا جرتني ما جت سيتني عربي فاني عربوني تكو هنجرو أركتني نموني عربوني أكنافوني جولي كينيا وقا كل أفر جتشون وقا ربتشوفي وقا كل أفر ليزا جئتا كتين أما مكة والفاتو مستين كوني أفان عربي فا هم بيكو أفان رومي فا وكنا مارب هم بيكو jedhaniiti afaan arabiffaatiin sagalee qabdi. Yaa ta'u malee namni osoo hoggaa dheerayyuu taa'ee namni afaan ofii hin wallaalu maal jechuu barbaadetanii namni tokko amma fakkeenyaaf waan gammadee yoo kolfuu waan gammadee miti yoo haasa'ee taphatu waan gammachuu qabu miti hundumti jechuudha. እና akkuma argaa jirtan isheen immoo hin beeksisti akka arabiffaan hin dubbatu oromiffaa yookiin immoo afaan amaariffaa hin beeku jedhaniini isaan achi waan gorsanii farawoon isheen immoo dhuftee akkana jettee siniin jedha. Egaa amma naayyuu caafii dhaga'uun waan guddaadha. Dhugaa dubbachuuf anuyyuu dhaggeeffadheen imimmaan tuna qabe maaliifi yeroo tokko gaafa biyyaa ba'anii beektanii dhugaa dubbachuuf gaafa biyyaa ba'anii takkii nu dabarsii jedhaniiti. Takkii immoo akkuma taate taane jenneeti kan biyya keenyaa baanu gin mucattii akkanatti ijoolleen amma fakkeenyaaf ijoolleen haaraa waa dhuftanillee dhugaa dubbachuuf waan isin gorsu keessaa akkanatti affanamanii taa'uurraa takkii dhuguma dubbachuu. Ani gin waan akkanaa kanaaf obsa hin qabu. Garuu immoo sodaarraan kan ka'e tarii maal na godhu jetteetu lubbuu isheetiif sodaattee ta'uu danda'a yookiin immoo akkuma amala isaanii san waan ta'etti godhanii ta'a. Isinii galee malee namni fayyaa qabu isheen har'a daa'ima xiqqoo miti nama guddaa hin beeksisti. Dhugaa dubbachuuf yoo akkas ta'e nallatti malee sodaadhaaf jecha mucattiin tun akkanatti gadoof qabdee dhugaa kanaa hunda maatii fi firoottan ishii akkasumas nama ishii irraa fagaattee yookiin immoo akkanatti hin teessin jedhu. Isinii galee waanuma ta'etti godhanii jaanjessanii amma ishii teessisanii ijoolleen akkanaa baay'eedha. Kan affanamanii bakka buuteen isaanii dhabamee kan duute jedhanii too gatanii bakka ani beektanii dhiisanii boo'anii maatiin ishii boo'anii dhiisanii jiru jechuudha. Ijoolleen akkanatti affanaman ni jiru. Garuu immoo namoota akkana kana tarii rabbiin guyyaa tokko isaan mul'isee ijoollee tanaaf sababa ta'ee waan tokko waaqni koo sababa namaa ta'ee diina harka diinaa keessaa nama baasuu danda'a. Isinii galee kanaafiyyuu bakka jirtanitti yeroo rakkina keessa jirtanii yeroo akkanatti rakkoo cimaa akkanaa kana keessa jirtanii waaqa keessan hin dagatinaa kadhannaa godhadhaa. Waan takka immoo ijoolleen amma beektanii kun Saawudii Arabiyaadha. Yeroo baay'ee kan rakkatanii
kan lubbuun isaanii darbu kan baqa rakkina hedduun itti dhufu biyyuma san keessatti. Kanaafuu yaa obboloota koo yeroo baay'ee rakkinni ijoollee keenya qaqqabee dhugaa dubbachuuf yoo dhaggeeffatanii baqa baay'ee tokko gurri na dadhabee yookiin immoo baqa waan ijoolleen keenya Saawudii Arabiyaatti ta'aa jiran kana yeroo ilaalu hedduu takka sammuu nama jeeqa. Garuu immoo hanga namaa danda'ametti waaqayyoon kadhachuufi malee wanti godhamu tokko hin jiru. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Rabbiin bakka jirrutti bakka jirsanitti sinaa eegu. So yeroo hundumaayyuu akka amantaa keessanitti gaafa isaanitti seentanii jalqabdanii kadhannaa keessan addaan kutinaatiin jecha barbaadetanii amantaan keetis waan barbaaddes yoo ta'e kadhadhu. Yookiin uumaa kee kadhadhu. Kanaafuu akkasiniin jedha obboloota koo ishee bichaa miti ijoollee baay'eedha. Mijattiin takkarree biyya Kaatar osoo hin taane Saawuduma sanidha. Saawudirraa xiqqoo hidhata. Mijattiin tun beektanii baqa akka sammuullee hin taane baqa akkanumatti gara wallaalchisanii maraatuttis maraattuu mitiin hojjetti. Garuu immoo gaafa sagalee ishii dhaga'u hedduu takka dhugaa dubbachuuf waggaa dheeraa teessee isaan booda beektanii maatii baqa gaafa bilbiltuu fi injiraa miti simmeetiin yaa'u isaanis sodaatte ta'uu danda'a. Hin beeku waggaa akkanatti waggaa dheeraa silkii tokko malee nama hafaname yookiin immoo dhugaa dubbachuun mana hidhaa keessa jiru jechuudha hin danda'ama jechuudha. Namoota akkasiitiif waaqayyoon kadhachuufi malee wanti godhan tokko hin jiru. So kanaafuu ijoolleen keenya keessattuu ijoolleen haaraan amma deemtanii bilbila malee silkii malee biyya ba'u nama yeroo ammaa kanatti gaariidha dhugaa dubbachuuf. Namoota silkii isiniin kennanii biraayyuu osoo taa'uu baattanii gaariidha. Keenyas immoo habashoonni jechuudha. Kan akka habashootaa osoo isaan irra lolanii ta'ee osoo isaan bakka gaarii bakka eessa geesse eessa jirtii jedhanii ta'u ijoollee kanaan bakka itti galchan qoratanii yookiin immoo qarshuma qofaadha kan isaanii biiroon jechuudha. Araboota wal ta'anii nama kee obboleettii kee miidhuu yookiin immoo ajjeesutu biiroo jedhama. Biiroo habashaatii miti dhugaa dubbachuuf. Gaafa kan dhageessan hedduu takka nama jibbisiisa. Wal ta'aniiti Arabootan wal ta'aniiti namumti keenya ijoolluma keenya miidhuu jechuudha. Waan nama ajaa'ibu. Kanaafuu ani wanti isinii jedhu wanti na isinii dhaamu ammas taanan baay'inaan ijoolleen kan achi deemanidha. Garuu immoo osoo biyya san jijjiirtanii osoo biyya san deemuu baattanii gaariidha jedheetii yaada. Miknyaatuun akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuu sababuma godheetuma akkaataa hojjeestee ofuma isaaniitiif miidhaniitu yaa kan du'e hin dhaga'u hin dubbatu jedhanii gifii isaan hin goone hin jiru. Garuu immoo guyyaa tokko hin tura malee wanti gifiin ijoollee keenya irratti hojjetan biiroo taatee maktaba biiroo Saawudii taatee namoota achiillee ta'ee namoonni nama miidhe yoomiyyuu taanan guyyaa eeggata malee hin badu hin hafu jechuudha akkanatti. Anna akkasiniin jedha obboloota koo. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Hanga isinii danda'ametti biyya sanarraa of eeggannoo godhaa. Anna waan akkasiiti. Mucayyoon kun immoo waggaa 14 jechuun akka nama mana hidhaa jiru. Lailaan isheen iyyuu waggaa 13 barana waggaa 13 ishiiti. Waggaa 13 ishii fixannaan gara biyya isheetti iyyuu galtee jechuudha. Namni mana hidhaa keessa jiru iyyuu kinu. Namoota akkanaa ijoolleen akkanaa baay'ee argitan yoo ta'e dhageessan illee yoo ta'e kanaaf of eeggannoo godhaa. Biyya sanirraa hanga danda'aman isinii danda'ametti osoo of eeggannoo gootanii osoo achi deemuu baattanii gaariidha yaada. Akkasii bakka jirrutti bakka jirtanitti rabbiin sinaa eegu. Turtii gaarii qabaadhaa. Nagaa naa tura isiniin jechuun jaalladha. Warreen immoo YouTube kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuu hin dagatina. Akka wantoonni haaraan isin bira ga'uuf gaafii qabaattanii gaafii barbaadan gaafachuu dandeessu.
warreen immoo gaafii keessan siniin deebisnee ani koomentillee nan dubbisaa nan ilaalaa gaafii uummata deebisuudhaaf nan yaala. Durabiinsi waan ta'eef turtii gaarii qabaadhaa nagaan turaa baay'een sin jaalladha.